كتين ودين على كتاب الله سنة الرسول سير ربي جبار سيراج الكبائب بوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جنتوتا في جالتهم توتا أردفتوتا ماتي أنفال جمال أكم نقا فإيا قادي جرتني نقوما نقا كيساني أروموكو أروموتيا بقى نقا تحسني إدو كان قطمة ميديات جتشارا مالتو أودي سما وإريدي في جتشاريدي duraan dursinee Oromootiyaa jecha reeditii fi waa'ee reedii dubbachuun duratti mee iddoo dubartiin qabduu fi iddoo dubartii yoo dubbanne tokkoffaa dubartiidhaan addatti baasee dubartiidhaan ni ajooftanii jechuun isaa dogoggora guddaadha. Maaliif jennaanini dubartiin haadha, dubartiin obboleettiidha akkoo isaati jechaadha. Ammas jaartii isaati. Dubartiidhaan ni ajooftan jechuun xiqqeenna isaa yookaan gadi aantummaa isaa mul'isa. Dubartiin hin ajooftu. Maaliif jennaanini isaayyuu qulqullina isaa ka eegu, qulqullina mana kamiitu, qulqullina waa kamiitu ka eegu dubartiidha. Kijiba dhirti gariin maal jedhanii dubartiin gariin ni ajoofti. No dogoggora. Maaliif jennaan biyya kamittuu taatanii eenyudha kan dubartii ilaalu jechaadha. Eenyudha kan dhiira uffata isaa irraa dhiqu, kan mana qulqulleessu, kan ilmaan isaa irraa dhiqu, kan ilmaan isaa guddisu eenyudha? Yoo dubartiin hin ajoofti jenne kan ilmaan isaa guddisu, kan mana isaa irraa dhiqu eenyudha? Dubartiidha jechaadha. Kanaafuu asbaanee afaan akkuma fedhinu alba'ee dubartiin ni ajoofti jechuun dubartiidha barkan uffata isaa miicu. Dubartiidha kan ilmaan isaa guddiftu, dubartiidha kan ilmaan isaa dhaltu. Akkamitti dubartiin ajoofti? Ka isa guddisellee ka isa dhaltes dubartiidha bar. Namni tokko yoo dubbatu feemasii ta'uu fi beekamtii argatuuf hom arge afaan irraa dubbata jechaadha. Inshaallah arrabni keenya waan gaarii waan khayrii qabdu nama arraba keenya irraa ba'u nu haa tolchu, rabbi aqlaa kan nu haa tolchu. Adreedi duraan akkatti beekutti nama cimaadha. Amallee deebi'eetiin nama siyaasaa waa'ee Oromoo kanarraa dubbatu malee waa'ee gaddeebi'ee waa'ee dubartiirraa dubbatu hin fakkaanne. Dhiirti yeroo baay'ee afaaniin waa'ee dubartii dubbattu dhiirummaan qabdan akkasittiin isaan ilaala. Maaliif jennaan inni dhiira eega ta'ee isiin hin dhiqannee ajooftame itti muuqama malee as ba'ee dubartiin ni ajoofti jechuun qabu. Okay, dubartiin meeqa wajjin jiraatee meeqatti ajoofte? Tarii dubartiin takkattiin jaartiin isaa itti ajaa'uuf ammala. Dubartii takkatti sanii ka'ee dubartii hunda olii qabee dubartiin ni ajoofti jechuun dogoggora guddaadha. Maaliif jennaan akka dubartii tokkootitti anaa miti ilmoo kiyyaa qulqullina isaa kan eegu, mana kiyyaa qulqullina isaa kan eegu anaadha jecha. Akkamitti jaaree qulqullina ilmoo kiyyaatu eegaa, qulqullina uffata jaarsa kiyyaa eegaan akkamitti ajaa? Kuni jecha fudhatama hin qabne. Inni biraa immoo yoo as garagallee laallee inni biraa immoo waa'ee masaanuu irratti fakkeenyaaf tawaggaa haganaa manatti turtee dubartii manatti ajooftee dubartii maalii manatti taatee tana fuudhee maaliif jedhanii erga fuudhee jaartii isaati. Oromoo dhiisatti lammiin kamiyyuu sabni kamuu jaartii lama fuudhuun homa jiru. Keessattuu akka amantii Islaamaa ta'ee yoo inni qabeenya qabaate yoo inni horatu qabaate lamaa miti afur fuudhuu danda'a jechaadha. Rabbitu halaal isaa godhe. Isin hoo maaliidha? Wajji horattanii, wajji bulchitanii, ajandaa godhattanii waa'ee bultii isaa haadha firoo akkana taate, haadha firoo akkana godhee muciyyoo dhufa dhufte, sidumaan dhufa dhufte. Maaltu isin galche bultii namaa keessa? Haa fuudhu isaa taananiin fuudhe. Dhiirti tokko bar dubartii takka yoo fuudhu isaa taananiin fuudha malee yeroo isaa ta'uu baatte hin fuudhu. Ammallee dhiirti tokko dubartiirratti dubartii biraa yoo dabalu dubartii san hir'ina irraa argeeti malee hin dabalu. Fakkeenyaaf dhiirti dubartiirraa waan barbaaddu jira. Ulaagaa dhiirti dubartiirraa barbaaddu guutte taananiin gara dubartii biraa dhiirti hin deemu. Abadan hin deemu. Dhiirti wanni si gatee deemuuf wanni sirratti fuudhuuf waa ati hir'ina qabaannaniin. Huma inni barbaadurra hir'ina qabaannaniin garuu dogoggorri isaa
fakkeenyaaf waan akkana sirraa barbaada sirreeffadhu yoo siin jedhe sirreeffachuu qabdaa jecha yoo asin sirreeffatin inni maal haa godhure dirqama dubartii biraatti isa barbaachisaa jechaadha. Kanaafuu dhiirti tokko yoo fuudhee narratti akkana ta'ee narratti maalii ta'ee narratti akkasii wanni kana jecha amma haati firoo suni viidiyoo fixan keessatti waan isin dubbattu hamaa dubbattuun argine. Garuu namni kun hoo irraa ka arsiidha ka jimmaadha bakka jimmaa san bu'anii arrabsanii isin maaliidha warri bultii namaa keessa seentanii viidiyoo hojjetatuuf feemasii irraa ta'uuf laayixan maaliidha mattu isin galche mirga isaati jaartii sadii fuudhuun mirga isaati shari'aatu hayyameef isin osoo hin ta'in jaartii haga afuriitu yoo danda'e bulchuu danda'e rabbitu isaa hayyame rabbitu halaala godheef dhiira waan ta'eef jecha ammallee amantii kennatu nuu hayyame. An fakkeenyaaf jaarsi kiyya yoo jaartii dabalataa fuudhee yoo ani dubbatin namni alaa maaltu sagalche kuni mana kiyya bultii kiyyaa bara inni kana ga'e dogoggorri inni qabu arsii arrabsuu isaati. Arsii arrabsu soo dubbanne reediin dogoggora qaba jechuun hin danda'amu. Maaliif jennaan ufumaa isa arrabsaa jirta nama ijoolleen hedduu liivii yoo seentu ajandaa isa godhatte kana shamaa kana torturaa kana harree kana manatti haadha nama dabbara indee horra jiruu isaati irratti inni akka fedhetti haa jiraatu danda'u 3 haa fuudhuu danda'u 4 haa fuudhuu danda'u kalas mirgi isaati rabbitu halaal isaa godhe ahmishee bulchuu haa danda'u. Anuma jaarsa kiyyaa fakkeenya yoo fudhe bultii kiyyaaf jaarsa kiyya irratti anaa fi jaartii fuudhu sanis bulchuu danda'a taanan haa fuudhu dogoggoraa miti. Garuu odoo anaa fi isii bulchuu hin danda'in amma ijoolleen hedduun maal jedhanii sanuu bulchuu dadhabee jedhanii ani jiruu mana isaa hin beeku dadhabeef hin danda'an beeku garuu yoo sanuu bulchuu dadhabe rakkinna hir'inna isiin qabdu ittimee sirreessuu qaba malee irratti fuudhuun qaba. Fakkeenyaaf ani jaarsi kiyyaa anaayyuu bulchuu hin dandeenye miti ani hir'inna wayii qabaa miti zaytunaa hir'inna kana qabda naaf sirreessi waan akkanaa an sirraan barbaadu waan akkanaa sirreessi naan jedhee natti maaliin sirraa yoo sirraa obaadhe hoo dirqama fuudhuu qaba ilma namaati fedhii ofii san guuttatuuf dirqama fuudhuu qaba. Kanaafuu reediin akkana godhe reediin akkana ta'e reediin maalii fide reediin akkas ta'e ara lakkisaa oromoo dhugaa nama dabbara. Ani reedii maashaallah tabarakallah irraa jedhee lama fuudhellee bagatti cabse baga fuudhee akhlaaq isallee namni nama balleessu namuma jechaadha. Namni akhlaaqa nama balleessu namuma maaliif jennaan ufa mucayyoo sana fuudhee mucaan kuni waggaa ga'e na fakkaatee hordee guyyaa hunda huma isii guyyaa hunda mucayyooma isii sanoo arrabsan jaartiin isaa yoo arrabsan tana tamanatti haftee tana dullattii tana ajooftu tana taabbaa feet hojii jiraatte fakkeenyaaf yoo dullattii jettanii gaafa isiin dhalattee umurii isii eenyutu arge maaliif jennaan akka uumamaatti nuti dubartiin jechaadha odoo umuriin kennayyuu guddaa ta'e daa'ima of goona akka daa'ima sabiyyiitti of ilaalla kuni beekamaadha. Dubartii tamimee dubartii cittuuta jedhamte umrii isii as baaftee himtu hin jirtu. Hundumtuu umrii isii hir'iftee umrii ofii barbaadde himtii jechaadha. Dubartiin takkattiin hin jirtu umrii ofii guutuu seenantaa himattu. Kanaafuu dullatti maatu siin ga'e dulloomuu baatte isaa taatee miti bakka erga isaa taate ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam Khadiija gaafa fuudhan umriin isaanii isii Khadiijaadha gadi garuu fuudhanii ilmoo irraa argatanii jiran maatu siin galche isin galchu jechaadha. Erga isaanii taatee fakkeenyaaf jechaadha erga isaa taatee erga reedii taatee inshallah qixa umrii haadha isaatu haa taatu maaltu siin ga'e min beeknaachuu naante nama dhibaawan eshi hoo nama meeqooti jiraattee nama meeqooti billah gaafa isiin nama wajji jiraattu eenyuun ragaadha nama tokko bar sagaagalummaan isa hamatuun duratti maal jedhan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam nama tokko sagaagalummaan isa hamatuun duratti ragaa nama 4 ana malee jecha ragaa nama 4 barbaachisa jedhan
إيش رجعنا مفروض هنجرا ميديا مرت عاسة وجتشا تأكناتي يا راي دبران والله ما لف جنانني نمني توكو وان إجاني أرجين توكو عاسة دبتشون والله حرامة فكين في مجيون سوني جتشا مجيون سوني ممكن أمري نسي أكسين تلمام تنساني متي أما اللي مو بريد من يوت أثار سدوما من يوت أسدوما سدوما مكانسي سدوما من يوت أثار كنجولي جناتونو فيديو يو قبتاني نفتن بريد دودا شكت عليك كتن مرت ليج مرت رابد ريد اللي بريدا كان هاتفرو اللي بريدا كان إنسان سدين ماتي الأولي تاني ولي جراتاني نتي مالي لا نتي وري على أفنيتنين جرنكوني مالي لا باقينا مدبا أبليين كي هم في إحاتو بلتي نما كيسان سينينا أما جبا بيتني نما بلتي كي كيسا سينو في نما بلتي نما كيسا سينو أني أسو أبا جافتين أسو ولولو إن شاء الله الحمد لله ولسلو اللين بينو أسو أبا جافتي ولو ليو نمني برانو جدو إنسان سيسوس أبا في هاكي يلي هاتاو أبا في الإنسان سيسوس هنا يوم مالف جنان أسمت ولو اللي والفتنة نمان أرارمنا جتشا أنو ما في بجا في ترارم مالي نما برائدو هاكية أباكية مالكية فركية هرياكية نو ولس تمنو ولس بوتشنو ولس الربسنو أسمت أرارسون مالي على بقوم هنقبو يرو باقي جارسو جارتين زبانا كان ميديرت والفولاني ميديرت والهيكان نون جدان مقابي كان من نتباسي كان تون قبل إجولني ميديرت يول برتس إرجع والبرتة بولتي تسينده بولتين سافتان قبل بولتيني تبى جولتي متي تبى يرو جولما جولي مشا تبتو متي إرجع تسينده بولتي كي كجبه فتو قبل أسيه كيستو دوبرتين جتشارا كيستو دوبرتين سيه كبولتي كي جبه فتو كنافو دوبرتين قوتها دوبرتين هذا الإيرتي دوبرتين أبليتي كيتي دوبرتين إلمو كيتي جتشانا كنافو دوبرتي ورد إيرابر دوبرتي سئلي أسين سيجي ودان كيس الراديتي سيقودستي أسين كسيجيتي دوبرتين قرين أتوفتي قرين ما دوبرتي قري جتشون إنتي قدتو إسين أتي حقم كله تاتي إن إيراسون إنو نمني سراديكي أسين سيجي إنو نمني سيقودسي أسين سيجي دوبرتي إدو قداك أباني في إرقام ربي صلى الله عليه وسلم إسنجرو إرتي أملا فان كوني إرتي همان بيني دودان جتشارا دوبرتي أرى مالي دوبرتي أبو أكاكنا بلتينا ما كيسا يومي إنسانين جار سف جارتين إرقا والجالتني إرقا واليقلني إرقا والتي والفور بربادني إسم مالتو إسم قلجي دافئة كنافو أبليان كي كبجمو في جالتمو قرصة سين قرصة والله سين جولي شمراجة شارع يو جار سكيتي واللورتي توقفا هريا كيتي تنمتين لما فا هادا كيتي هادا تججا هريا كي هادا كي أمالي أبلي سكي خلاص نما سرين كانت تنمتين مالف شتي جدي هريان تي إجتي كي ألباستي نماني هريا أما إجتي كي ألباستي هادا كي هاتي كي وان سألتف قران إسي هندن داو yoo dubbiin jabaate si fi jaarsa kee akka dambaata yaalii gooti malee sittin is obboleessi kee obboleettiin isaa tokko yoo ittiin tolin yoo mana santeettee ittiin tolin achi baasee bakka biraa gurguruu karoorfata malee heerumsiisuu karoorfata malee achi keessa seettee isiin sun miidhamaa akka jiraattu hin hayyamu kana beeki obboleessi kee jechaadha kanaafuu yoo jaarsa keetiin wal loltee umattuun himatiin keessa keetti cadhisi yeroo muraasaadhaaf irraa fagaadhu achi booda daraarame mee fakkeenya isinii himaa haadha kiyyaaf abbaa kiyya isinii himaa haati kiyyaaf abbaan kiyya takkaa wal lolanii jaarsummaa isaan hedduu namni taa'een beeku guyyaa takka malee guyyaa takkan sanuu abbaan kiyya fuudhee abbaan kiyya jaartii fuudhee abbaan kiyya nagaadee cimaa ture maashaallah yeroo nu ijoollee iddoo deemee meeshaa fidu uffata fidu sanii uffata nagaadaa
ammallee suuqii waan akkas suuqii keessatti gurguramuun beeytanii kana gurguranii fiduu deemee achumaan jaartii fuudhee abbaan kiyya ture yoo inni turu maaliif ture jettee shakkitee deemtee isuma abbaa kiyyaa bira daa'ima ji'a lama mucaama guddatee Abubakar jedhanii daa'ima ji'a lama nurratti dhiistee deemtee haati kiyya erga deemteen booda yooni abbaan keenya fuudhee isaa dhageette erga dhageette isuma abbaa keenyaa bira deemtee takka ana jette takka isii haa filatu jette daa'imsa biyyi ji'a lamaa gattee deemte nu hunduu xixiqqoodha akka goonu hin beeynu ibn obboleettiin tiitana hangafa akka gootu hin beektu ana malee ijoollee lama jiraan hojii sadii takkana duuban jirti afur hin beeynu numarru xixiqqoodha walirra dhalli waan ta'eef achi maal godhanii abbaan kiyya gaafuma fuudhe san hiikee mana ofiitti gale guyyaa takkatti isa wal lolan haati guyyaa takkatti isan sokkite achi booda yoo walitti dubbataniyyuu afaaniin hin jiraan walitti dubbatu yoo walitti dubbataniyyuu gaafa ayyoon tiyya dubbatan abbaan kiyya manaa ba'anii kushinaa deeman yoo immootu abbaan kiyya dubbatu haati kiyya manaa baatee kushinaa deemti wal bira dhaabbatanii takka wallaahi rabbul kaaba waan kijibu sinitti fakkaatami takka haadhaaf abbaan kiyya deebi'uu walitti deebisanii beekan takka hunaan umrii kiyya ilaa amma gahetti takka ayyuu fi abboon kiyya deebi'uu walitti deebisan yoo abboon lolanii ayyuun san deebii takkan deebisan guyyaa takka argeen beeku abboon lolan taanan bakka ayyoon kushina akkas yoo abboon dhufanii kushinaa dhaqanii haati siyya mana guddaatti ol deebiti yoo haati siyya mana guddaatti abbaan kiyya dhufee achitti lole kushinatti gad deebiti osoo akkanatti wal jala kararraa goran harkallee waliin dhoofnee afaanillee ani takka lonii haadha fi abbaa kiyyaa akka haadha fi abbaa wal lolanii namni oollaa araarsuu dhufu maatiin fir araarsuu dhufu takka mana keenyatti argeen beeku osoo saniin argeen guddadhee mana keenyaa ba'ee anilleen heerumee bultii godhadhe isiniif galee ani kanarraa maal baradhee haadha fi abbaa kiyyaarraa maal baradhee akka isaan jiraatan sanitti jiraatu gaaf takka jedhee abbaa jaafetiin wal baru yoo ani fi ati wal lolle jedhee yoo wal bira jiraannu yoo allolee aara qabaadhe ati kararraa nu jalaa goon yoo ati immoo loltee aara qabaatte an kararraas jalaa gora waliin jennee akkasii wal amansiisnee jecha kanaafuu jaarsaaf jaartii yoo wal loltanii fuuldura ijjattanii deebii walitti deebisina kararraa wal jalaa maqaa achi booda yeroo muraasa booda yoo daqiiqaa muraasa booda isinuu hin dagattan kanaafuu fuuldura ijjattanii deebii walitti hin deebisina isiniin jedha obboleeyyan kee kabajamoo fi jaalatamoo hordoftoota koo galatoomaa yoon haasa'a keessatti dogoggoree dhiiras shamaras tuqee dhiifama isin gaafadha kanaafuu like share subscribe hin dagatinaa galatoomaa isin jaaladha I love you too isiniin jedha naaf jiraadha